ani nama akka aslii jibbuun qabu dhugaa rabbii dura miidiyaa kanarraa jechuudha. Duraan nama akka aslii na jibbisiisu hin jiru miidiyaa kanarraa jechuudha. Adaa nama tokko yooma itti dhiyaattee keessa isaa barte nama tokko fageenyarraa jechuudha. Jibbuuni dhugaa rabbii hiikaan qabu. Ani ofirra arge waan ta'eef gurraacha keessa adiidha baga gammaddee. Inshaallah ammallee kan kee walumaa 1700 miti. Inshaallah maaltu beeka miliyoona 7 geettee argamoo jirtanii geettallee baay'ina qabna alhamdulillah. Kanaaf gurraacha keenya bagarra ooltee isin jedha. Asumaanii ani asli sababa biraatiif hin jibbu dhugaa dubbachuu duraan jechuudha. Akkanumatti arraba isaa kana jechuun amma alhamdulillah deebii jira duraan Facebook irratti TikTokiin kun eena dhufe waan ta'eefuyyuu sirri dhokkee namarraa kaasee ni hordofullee tasuma tasa viidiyoo isaallee horgunnee jibbisee sirriitti jechuudha. Kalaasiin caala dhibbumaan dhibbatti gaaruu ammoo mucaa kana. Gaafa ilaalchi isaa jala deeme ilaalchi inni namaaf qabu kabajaa inni namaaf qabu hangam rakkataadhaaf miidhamu hangam rakkataadhaaf rifatu hangam amantii ofiitiif quuqamu hangam sama ofiitiif quuqamu keessaafuu jechuu karaa amantiitiin dhufte taanaaniin karaa gosummaadhaaf gandummaa dhufte taanaaniin abbaa fedhe sodaatu dhugaa rabbi ofitti amantummaadhaan muka itti cabsee ofirraa qaba jechuudha. Yeroo darbee yaadattan waa'ee amantii irratti ummata hunda miidiyaa kanarra girgirsa jechuudha. Dhugaa dubbachuuf asiin maashaallah tabaaraka rahman. Akkasuma tababara darbee kana irratti illee jechuudha taatee irratti raawwatamaa ture hanga gargaarsi saba keenyaa ummata arsiidhaasii koomandoo hin geggeeffamne takkatti namni durummaadha afoo dhaabbatee muka itti cabsee maal fiddanii ana gargaarsisa jedhe gargaarsitti agarsiise asliidha. Kanaaf uummata biraa galata guddaa qaba keessaafuu uummata keenya si koomandoo irraa nurraa dhugaa rabbi mucaa kun galata guddaa qaba haa ulfaatu umurii isaa keessa rabbiin barakaa haa kaa'u. Ani wanni jechuu barbaade jechuudha nama tokko jechuudha akkanumatti arraba isaa jechuudha arraba isaa san qofa laaltanii hin jibbina ani ofirratti waa argee jechuudha dhugaa rabbi gaafa namas itti dhiyaattee haga inni dhukkuba inni sabaaf dhukkubsatu namaaf dhukkubsatu rakkataaf dhukkubsatu yoo argite irraa deebita jechuudha. Nama akkasii yaadannoo qabu dhugaa rabbi miidiyaa irraa akka bulummaatitti miidiyaa kanarra nama akkasii yaadannoo qabu akkuma gurraachate kana yoo inni arrabsillee kana sama kana saraa jaaladha maaliidhaaf sababa malee arrabsu waan ta'eef ummatuma daangaa darbe kan mukatti cabsee ofirraa qaba malee nama lafaa nama ka'ee nama arrabsu yeroo tokko itti ho'aasuun miira miidiyaati irra hin laallamu. Namni miidiyaa kun akkasuma jechuu barbaadeeti maaliidhaaf yeroo tokko yoo ta'e ofirraa hin qabini uummanni isee argata waan ta'eef mukatti cabsa malee wallaaleeti miti. Kanaaf aslii keenya ammallee irraa oolii maatii kan kee hojiidhaan haadha manaa keetii fi ijoollee kan kee hojiidhaan rabbi umurii si haa dheeressu umurii tantee keessa rabbiin barakaa siif haa kaayu sadarkaa keessa olis naa fuudhu inshaallah biyya baqaa san keessa dhiyootti rabbi achi keessa asin baase nama biyya ofii jaalatu keessatti maaltu beeka hiriin kun rabbuma harkaa qaba. Inshaallah biyya baqaa san keessaa baasee biyya firiidamii qabdu biyya guddatteef isin haa baasu. Silaafuu namni biyya guddattuu jedhamee rukumaaf Kanaadaa kana mil'ata waan ta'eefuyyuu rabbi hiree keessa isin haa bareechu inni guddaan hireen rabbi yoo nama bareechu inni hundi gaarumaadha. Maatii kan kee hojjedhaan rabbi umurii isin haa dheeressu akkasuma maakidhaa fi intala warra Harargee intala warra nama guddaadha akkasuma intala teenya intala seeqoomandoodha haadha faate baay'ee tokko galatooma ulfaadha duniyaa keessan keessa rabbiin barakaa haa kaayu dhugaa rabbi kennuu fi miti yaaduun keessanuyyuu baay'ee guddaadha dhugaa dubbachuudhaaf yeroo ammaa jechuudha namni nama yaadu malee nama siif yaadu dhabamee jira jechuudha. Baay'ee tokko galata qabdanii ulfaadha duniyaa keessan keessa rabbiin barakaa haa kaayu duula miidiyaa isinirra duulaan kanallee isinillee nama gaariitti deebi'ee uummatallee afaa isinirraa haa qabuun du'aa kiyya rabbiin hunda keessanuyyuu karaa iftutti karaa jaalatamtutti karaa bareedutti isin haa ceesisu biyya baqaa san keessallee riyaadii keenyarraan jalqabee hanga ijoollee xixiqqoo ishoo har'a dhalattee hamma dhalataa jirtu san keessa hunda keessanuyyuu biyya baqaa san keessa isin haa baasu rabbiin inshaallah danda'aadha. Karaa ofii jaalate isin haa filatu isiniin jedha kama rabbiin nama filate caala waan ta'eef marti keessanuyyuu ulfaadha galatoomaa umurii hojii isin haa dheeressu haadha seenuu jabaadhu atillee intala jabdu.